bara baajataa kanatti hojiiwwan gurguddootaan hojjetamanii jiran jechuudha. Keessattuu hawaasa keenya qoraa kan ture dhimmi nageenyaa akka waliigalaatti gaafii hawaasa keenyaa kan ta'e gaafii waloo kan ta'e kan hundaa kan ta'e gabaasa keessattis ka'ee jira. Yaadni illee itti kennamee jira. Akka waliigalaatitti hojii kanarratti xiyyeeffannaan kennamee hojjetamuu akka qabu kallattiin taa'ee jira jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoowwan nageenyaa fi balaa namtolchee fi uumamaan keessatti kallattii hundaanuu roga hundaanuu hojiiwwan baay'ee jajjabeessatu hojjetu isaati kan madaalle. Inisheetivii adda addaa ka qonnaa irratti, ka barumsaa irratti, ka fayyaa irratti nageenya wal qabate hunda isaa irra ka'ee namni mari'achaa ture. Yaada kennaa ture. Isallee deeggaraa wanta gurguddoo hojjetamee jira jechaadha. Isa dhaggeeffatanii yaadillee kaa'aa ture. Yoo nageenyi hin jiraatin karaa deemuun hin jiru, bocachuun hin jiru. Nageenyi nama hundaaf barbaachisaadha. Nageenyi jireenya namaa adeemuuf, hafuudhuuf, heerumuuf jireenya nageenyi baay'ee barbaachisaa. Yoo nageenyi hin jiraatin namni deemuu hin danda'u, qotachuu hin danda'u. Nageenyi yoo jiraate misooma kan jiraachuu danda'u. Barumsi namni hojjetee kan galu, kan daandii deemu, kan daldalu nageenyi yoo jiraate. Kan baratullee, kan hojjetullee jechaadha. Piroojeektiin akka naannoo Oromiyaatti hojjetamu yoo nageenyi jiraate. Daandiin nagaa yoo sa'aatii 24 keessatti socho'ee bakka fedhe deemee tajaajila kennu yoo nageenyi jiraate qofa. Karaa nagaatiin akka galamuu danda'u tokko gara abbaa gadaatiin, gara Abbootii Siinqeetiin, gara maatii humna farra nageenyaa ta'e gara kanaan akka galamuu qabu kallattiin taa'ee hojiin bal'aan hojjetamee baay'een isaanii deebi'anii harka kennatanii kan booji'amanis jiranii baay'een isaanii harka kennatanii leenjii fudhatanii erga leenji'anii booda hawaasatti makamanii jireenya isaanii kan jiraataa jiranii. Nageenyi ammaan jammaree bu'uu qabaa akka abbaa gadaallee hallabsu nageenyi nuu dhufuu qabaa waliin mari'atuu qabnaa. Nageenyi kun barbaachisaa borus hadhas barbaachisaa nageenyi nu. Mootummaan gara balleessa. Har'allee itti fufiinsaan dhufuu qabu. Kan dhufan kan ammoo hawaasatti yeroo makaman illee akka mootummaatti tumsi godhamee fi carraan hojii banamee fi isaan illee dhufanii akka jiraatan taasisuudha. Sammuu isaanii irratti hojjetamee mariisifamanii amansiifamanii dhufuu qabu. Kanaafiyyuu waraanni kamiyyuu nagaadhaan goolama. Waraanni kamiyyuu araaraan goramamaa. Kanaafiyyuu diinni caakkaa jiru hidhannoo isaa hiikkatee gara mootummaatti harka kennuun dirqama kan jedhu qaba. Ammallee mootummaan harka nageenyaa diriirsee hin deebisne karaa nagaatiin namoonni kun dogoggora isaaniitti irraa baratanii karaa nagaatiin deebi'anii hawaasa isaaniitti akka makamuu qabu kallattiin taa'ee jira. Kanarratti xiyyeeffannaa kennamee caffeen kun illee hojjeta. Akka miseensa caffeetti illee hojjetna. Irra caalaa kallattiin kun baay'ee fayyada jechuudha. Namni karaa nagaatiin waan dogoggora irraa deebi'ee hawaasatti makamuun guddaa waan ta'eef hojii kana fudhannee nus akka irratti hojjennu ta'a jechuudha.